Sirba wayii jira durii sirba Jimmaa wayii naaf fiilmi sirba tokko sirba abaaboon abaaboon abaaboo birraa sirbeeru naaf fiilmi. Ganna ta'e amma silaa birraa tumtuu ta'e rakkoon qabu. Abaaboon namaa birraa waa namaa birraa wayyuu amma birraa abaaboo birraa kan jedhu wayii birallee hin jira. Sirba akkasii jedhu wayii jira miti. Yaa sirbi sun garuu waan malee miti. Mara keessan jira? Sirbichi moo? Biqiltuu. Sirbichi kan bareeda. Yeroo ayyaana faasifama yeroo birraan bareedu abaaboo birraa kan jiru. Warri shamarranii bayaasin ilaa qorataas ilaalleen bareeda ture sirbi abaaboo birraa jedhu bareeda ture garuu erga maqaan doktor sirbii rooyee dhufee sirbame immoo jira jiru sirbi doktorii sirbame jira sanaan booda maaster maal see wanti fedhe abaaboo birraa bira caaluu hin danda'u maaliif amma yeroo fakkeenyaa fi abaaboo sadii ol darbaa abaaboo lama ol darbaa guyyaara namni geemii taphatu maqaa abaaboo waa malaa sii galee abaaboo sadii abaaboo tokko jedha bara mee warra geemii taphatu jala deemi. Barre doktorri tun jiraan ni akka buumee kan dura taati maal taati. Doktorri amma deengada yoo argite ta'e chaayinaatti doktoronni chaayinaa qotiyyoo akka sangaatti lafa qotu uumani argite ta'e yoo ta'e. Artificial intelligence dhaan. Doktoronni biyya keenya ammoo mindaan nu hanqate waan nyaanne ittiin nama yaallu dhabne jedhu sii galee. Kanas ta'e sanas wantoota beekuu qabdu doktoruma garuu doktorri lubbuun abaaboonii waa tokko sitti baana abaaboon gatiin qabu ammaa asirratti fakkeenyaa fi just tiiktookii irratti amma qoy gaafa boolee wayidhattee nama qeebaltu wayi maal geessitee fidattu amma gaafa tiiktookii kan irratti geemii qaxaroo qabatte abaaboon darbaa jettamu leenceen darbaa jette geemii isa miidiyaa irraa dhiisi gaafa boolee dhattee qashtii wayi qeebalu yookaan nama wayii qeebaluu jettee nama guddaa haa ta'u ijoollee haa ta'u abiyyiin Ameerikaa dhaqu Awurooppaa dhaqu bakka fedhe dhaqu fakkeenyaaf abiyyiin gaafa simatamu abaaboodhaan simatama akkasuma abiyyii qofa miti namoonni keessummoonni gaafa biyya tokkotti darban abaaboon kabaja qabdi laasii galee. Alaa qorata waan si sirreessa boy waan si sirreessa laa Doktor Abiyyi maal jedhe beektaa yaa umuroomuu jedhe inni seenii sadii nyaatanii kaatanii dhattanii dhugdanu tirfiidha jedha. Nyaanni lubbuu tursa. Sana booda wanti godhamu tirfiidha. Abaaboo wanti jedhamu suni tirfiidha homaan fayyadu. Utuu dhukkubsattee mana yaalaa deemtee kan lubbuu si hambisu doktor. Inni ati erga lubbuun haftee erga fayyitee erga jiraattee boodayyii waa'ee abaaboo yaadatta. Waa'ee simannaa yaadatta. Waa'ee socho'uu bashannanuu kan yaadattu irraa hafa tirfiidha. Inni lubbuu kee hambisu gaafa mataan si dhukkubu kan jireenyi si jibbisiisu ababaa kan si yaadachiisne fayyaa dhabuudha. Kanaafi doktoraa wajjin wanti dorgomsiifamu hin jiru. Okay. Doktora waa gaafadha. Amma doktora waan taateefi abaabooni vaayitaaminii bifa sadii of keessaa qaba. Wardii abaaboo wardaa kan jedhamtu sun afaan Arabaatiin wardii kan jedhamtu. Vaayitaaminii bifa sadii of keessaa qabdi. Amma gara kennaatti dhiibne gara dawaatti yoo deebine iyyuu. Tokko vaayitaaminiin sadii tokko vaayitaaminii qodaa of keessaa qabdi. Vaayitaaminii qodaa bakkeechuu. Lama vaayitaaminii dhangala'aa of keessaa qabdi. Sadii vaayitaaminii ammas waan lafarra godhamu fakkeenyaaf akka jarmiin lafarra badu akka maal jedhama kan fileetii waa ajjeesu ammas shittoolee shittoo abaaboo fakkeenyaaf shittoo wardii yoo bitatte yaa salaam manni kee kun yeroo hunda urgaa of keessaa gara dawaatti yoo deebine qodaa fuula keetii qodaa qaama keetii abaaboon dawaadha. Doktoraan eenyutu argate dawaanumti keessa jiraattu eenyutu argate. Jechuun doktorri isaa jibbuu hin danda'anu. Eenyutu argate hin jedhu. Eenyu qoratee riisarchii sana eenyu geggeessee vaayitaaminii ababaan sadan qabdu kan qodaa haa ta'u kan jarmii haa ta'u eenyutu fide first mannoo
amma beektaa namni yeroo hunda waraqatattaa jooma. Waraqatattaa joomuun garuu waa irratti barreessuuf. Doktorris akkasuma wanta tokko wayii qoratee arguu fi waan qoratamu sana argachuu qaba akkuma qalamaa fi dabtaraa jechuudha. Jarri lamaanuu faayidaa qabu. Faayidaan qaban jechuu miti. Doktorris faayidaan dursu jira garuu. Faayidaan dursu garuu jira. Faayidaan dursu isii kana qofa naa deebisi. Oromoo naa deebisaa wanni deebisuu baate. Fakkeenya inni fudhatee dhufeen isinii kaasa. Ababaan naqanitti nama simachuufi jedha. Anamma kanan jiru algaarra. Utuu ka'ee mataan na dhukkubee gaafii isuman sila kaase utuu mataan na dhukkubee unkaan naqee nama tokko simachuu miti gadi bu'ee biddeenaa asirra jiru nyaachuun natti hin tolu. Dura maaltu natti siqa biddeenicha nyaachuu yookiin immoo kiniinii fudhadhee fayyaa argachuu sanaan booda biddeena nyaachuu sanaan booda sammuun koo bashannanuu barbaada simachuu barbaada ababaan sanaan booda dhumarra booddee galgala keessa dhufti jechuudha. Kanaaf doktorri dorgomaan qabu tolee balleesseera. Doktoraa firri deebiin sirbuu qabna. Amanitee fudhattee ishee ajandaa dubbii biraatti fuudha. Adda biqiltuu akkamata gadi qabdanisi. Isaan immoo biqiltuu. Murtiirra jirti biqiltuu. Baana garaadha. Okay. Yaa namni dubbatu doktor qorataa dhaggeeffadhu. Namni dubbatu garaan isaa qulqulluudha. Ammaan isa callisa sodaadheera qabaa fidaa. Amma doktorri biqiltuun gaafa dubbatti dubbii tokkichaa'u akka saarukaa uutii jennaan jira akka sanatti yoo si mo'achuus tokkichaan si mo'atti. Yoo afaan si qabuus tokkichaan afaan si qabdi sii galee. Akkas jedha beektaa yoonni maal jedhu beektaa namoota baay'ee callisan sodaadhu jedha gaafa dubbatan yaanni jara keessaa maddu biyya jijjiiruus haa ta'u jigsuu danda'a paaworii qaba jedha. Kanaaf namoota callisan sodaadhu ammaan callisuu doktor biqiltuu keessaani waan baay'eetu natti dhaga'amaa jira jechuudha waan baay'een sodaataa jira. Achi booda gaafa afaan hiikkattu maal dhukaasuuf deemti. Boombiin dhuka'u namoota qorataa irra bu'a waan jiru keessa jira jechuudha. Kanatti jaallattu tokko yoonni kee keessa akka jirtu kayyoomuun kaadamne wayii akka jirtu inuma nutti mul'ataa yoo baasee nutti bubaatte illee isii sana jabeessi namoonni kan biraa dhufanii jaalala siif qabanu yeroo jirri ibsuudhaa jedhanu deebiin kan kee maaltu qabaa? Tarii fuula Koye tuuti fagoon deemini waan ati jedhaa jirtu nan beeka. Sila yeroon asii dubbadhu asii immoo isin ilaalaa jiraan. Yeroon isin wantatti dubbatu waa'een isin ilaalaa jiruuf waan an deebisuun qaba. Isin suni isin ambaasiin dubbanne isin eenyu jaalladhu. Angorsuma qorataa irraa amma viidiyoo feesbuuk irra deemu ergeetanii yaada wayii amma isin wajjin viidiyoo waraabame ergee ka'een viidiyoo nama biraa wajjin waraabame wayiin argee. Asumaan akkanumatti viidiyoo ilaaleen amala dhiiraa immoo hubadha beektaan amala dhiiraa maaliifi naannoo kootiin bazuraa yaallutu wandoochi አንድ ሺህ ከሆኑ 1000 ጸባይ ነው የሚያው ቢራ kuma tokko ta'e amala kuma tokko argaa. Kanaaf asumarraa ka'ee waan nan tilmaame maanni qorataani umumaan fuula ifuu kana kolfuu kana akkasumas immoo amala gaarii wantoota ammaan lakkaa'e kana hunda qaba. Kanaaf waan inni qabuu fi namni gara isaa yeroo dhufu isuma inni kolfee ati nama jabduudha. Inni jajjabeessuudha reeti hamilee toruu reeti jabaadhu jechuu reeti ati nama jabduudha seenu bakka achumaan kallattii isaatu jirri. Singalee inni gongoro isaayyuu tasgabbooftii dhaggeeffatta. Hin barbaadu dhiira akka kana. So yerooti dhaggeeffattu jecha gaarii yeroo dubbattu yerooti faarsitu ammaati akkanumatti yeroo laalte
jajjabeessuu jettee jechan ittiin si faarsuun qabuun ati anaaf nama guddaadha yookiin immoo ati anaaf nama akkanaati yookiin immoo ati miidiyaa kanaaf nama akkanaati yeroo jettu dhiquu kallattii jijjiiranii namoonni kee keessaa ati qabdu namuu tokkitti ati jaallattu sana si dhabsiisu jedhee waan yaadda'uu fi namoota kana yeroo simattu yeroo eegsifti gootu daangaatti godhi maal jettu sin doktor? Doktori nama walii galee amma illaa ammaani waan kanallee asirratti haasa'uun barbaadu maasterii waan ati garuu dubbii keetii fi waan hin jedhuun qaba. Doktorii walii galeera. Doktoriin akka kana duraa miidiyaa irratti ol baatee koostee taphachuu hin taphatti. Garuu asirratti akka kana dura viidiyoon keenya waraabamee asiif asiif maxxanfamaa jiru. Mirgi koo haa eegamu. Wanti ani fadhiiru galle hin jiru. Si jammaar baatii miidiyaa irra haasaa taane waliin miidiyaa irra haasa'u maal si dhorku? Doktor ani qorataa waan yaadatu afaan abbaan tajaajila. Namatti keessaa naasummaan dubbatu. Doktorii warra ilaali master jecha takka qofan dubbanna jecha garaana nyaattaa gammadu. Jaarsummaa wayii dubbataadha qoy waa wayii nimaa fani qoy ati dubbachuun hin danda'amu siin eeyyamamne shamarran lamaan callisaa Ani lama master. Dabi guys dabi let's go. Dumarra si eeyyamna qorataan immoo yaada ammaa irratti yeroo inni yaada gabaabaa kennee ka'e wannan immoo kara isaatiin dubbadde miti amma kara namoota biraatiin yookaan shamarran nu dhaga'anu si keessaa isaa ta'uu biraa ta'u ergaan hin qabu jira garuu amma qorataatu yaada isaa kennaa isin hin kaasinaa muyi wayifan jedhe. Ani doktora qofa miti kanan jaalladhu master. Maatii si obboleewwan si soddoota namoota kakkabajamoo gurguddaa keessaan natti dhiyaatantu na jala jiru. Wallaahi dhuguman sitti himu namootaani asirratti wanta hin taane qoosuu natti ulfaatu isaan biratti na jala jiru. Kanaaf isaanillee waan na gorsan illee qabu. Akkana asirratti hin dubbanne waan na gorsan qabu. Akka nu yoo akkam taphanne yoo akkam kolfinee taphanne akka nu asirratti waa waliin hin jenne akka uummanni nu waraabbanne maaliifi bor wantarra waraabame kuni bor waggaa dheeraa jiraachuu danda'a sii galee boris jiraachuu danda'a gaafa tarii walitti dhuftee ilmoo argattee naan ilmoon keessa arguu danda'a. Kanaaf dhimmi anaa fi doktor gidduu jiru akkuma soddooleen jedhan keessaan dhumuu keessaa waliin haasa'u yoo rakkoon argame rakkoon immoo hin argamu. Miidiyaan miidiyaadhaa qoostee irratti taphattaa kolfitee irratti taphattaa waan beekte jettee irratti of bohaarsu kan amma sa'aatiin hojii kootii sa'aatiin an taa'ee asirratti taphataa jiru sa'aatiin an qoosaa jiru kun sa'aatii boqonnaa kootiiti malee sa'aatii hojii kootii bilbila fuudhee haasa'uu miti laayivii seenuu miti. Yoo namni natti dawwale silkiin kaasu wallaahi sarugaan siin jedha bara erfooniin godhadhu silkiin kaasu boqonnaan qabu jechuudha. Kanaaf yoo sammuu keenya yeroo hunda hiitee teesse hidhamaa uummataa tasii galee bakka dheedhiuma wayii taata hidhamaa waa al tokko dirqama kolfuudha bara kolfu ilkaan kolfi maaf uumame kolfuufi bara taphachuufi. Kanaaf doktoriin achi qabaa doktor akkasnatti dallanti yookaan naallonti naamin inni jedhu maaliif kanaaf isin kan miidiyaa otoo hin taane kan keessaati. Kanaaf dhimmi koof dhimmi doktorii keessaa waan dhume fakkaata ammas yoo rakkoon jiraate keessaan dhuma akka uummanni nu waraabbanne amaanaan afaan kee dammaan qabee sirraa wannan argi tokkoon dubbadhaan qorataanii amalli ansi dinqisiifadhu maanni beektaa namoota viidiyoo garaagaraa wajjiniin viidiyoon kee waraabame natti dhufu malee wannan sirraa dinqisiifadhu nama tokko wajjin waa'ee jaalala yeroo jedhamu jaalala obbolummaa akka ta'e ilma mul'ista. Dogongora wayii maanoo ati tuqxe tokkollee hin jiru bakka kamittiyyuu. Bakki ati itti maanoo itti tuqxu hin jiru. Jaalala yeroo jettu just yeroo dubbattu nan dhaggeeffadhamaanii doktor tarii wanta kanallee kisalallee kaasen turen. Maanootu hin tuttu. Maaliif dhumarra dubbattee faarsitee yoollee akkam dubbattee obbolummaa akka ta'e fagoota. Kanarraa kana fi waan biraa akka hin jiran. Wanni kun ammas itti fufuu qaba. Gaafa immoo warraaf abbaa manaadhaan iyyuu nama miidiyaa fayyadamu taatu
Isheenis miidiyaa kanarratti waan nufu miidiyaadhuma irratti dhiistee deemuu danda'u qabdi. Miidiyaadhuma irratti akkasiin dhiistus namni sun hubachuu qaba. Atis yeroo dhufte nama kanaa wajjin kolfitee taphattee asuma irratti hafuudha malee asuma irratti hafa malee waan naqee daangaa biraa gara biraatti darba jedhee si yaabban. Atis immoo kan namatti tolu tarii amma taphataa turre already hafuutu nu jedhee viidiyoo kee yeroo isin dubbattanu jala galee ilaalaa turre taphataa turre. Argaan jiras natti ibsima maala. Isaanis waliin qabatee hafuutu nu jedhee amma achirraa isin hundina wannan sirriiqisiifadhe maanni waan baay'ee jenne. Bakka isaa 24 fi akka xaamu mucaan kun karaa hundaanis jenneerra. Ammas immoo axallaqamuus jenneerra waan baay'ee taphanne hunda yoo afooteedhi garuu immoo maal jenne dhumarra just akka ati haasaa maalutu dho'ii yookiin akka jaalala yookiin akka fikirii minaamin seenan hojjeta miti sanaan waliin qabatu obbolummaa akka ta'e irra deddeebi'ee yeroo dubbattu kun namatti tola jechuudha. Innaa kolfuudhumaaf bu'aaroodhumaa fi kanallee tun dinqisiifatanii hin darbu. Jawaadu namatti tola doktora Afuraa baafatanii doktora Toomi asirratti wanta dabalu tokko maasterii nama keenya tula. Fakkeenyaaf nama keessattuun ijoollee keenya ijoolleedhuma Oromoo kana yoo fudhattee ilaalte Oromoo hunda miti immoo ijoollee keenya namni waan naqqaani tokko. Shamara tokkoon gaafa ati sin jaalladha jettuun jaalaluma bakka jaalaluma bultii sana yookaan gara biraatti fudhatan noo. Shamara fakkeenyaaf biiftuun kuni yookaan biqiltuun kuni nama baay'ee jaallatan qabu miidiyaa kanarratti isa ta'u lafatti isa ta'u amalli isaatti tolu jira. Jaalalli gosa meeqatu jira? Jaalalli gosa afurtu jira. Tokko jaalala bultiitu jira. Jaalalli haadhaaf abbaa adda, jaalalli maatii adda, jaalalli hiriyaa adda. Siigalee garuu maqaan isaa jaalaluma. Gaafa nama walitti dhufte ati sin jaalladhaa ati natti toltaa amalli kee akkasii gaafa namni warri si jalaa maalitti yaadu beektaa? Doktor si dhaggeeffataa jirti. Doktor akkasii no awwaanna keessa jiru anatu beeka. Kanaaf doktori dhimma miidiyaa qofaaf otoo hin taane dhimma miidiyaa irratti haasa'uu qofaaf otoo hin taane waan gadi fageessinee keessaan dubbannus walamantoos wanta hundumayyuu walamanna jedhee yaada. Isiinis na amanti. Garuu isa uummanni jirti waan akkasii jedhu amantee fakkeenyaaf jala deemta taanaani atumti kun eenyuree? Ati simiti jechuudha bara. Waan namni sitti barreesse ilaaltee fudhatte taanaan ati simiti isaan sitti barreesse sana malee of taateen jirtu jechuudha. Waan si keessaa situ beeka. Kanaaf of ta'uun hunda caalaa waan si keessa jiru keessumatti hafu obbolummaa abbaa fedhe anna. Oromoon an jibbuun jiru. Oromoo miti saba biraa an jibbuun jiru dhugaa dubbachuuf. Tigiree ta'uu wajjin nyaadhee dhugee wajjin buleen beekan. Amaara sana amma arrabsu kana mataa gad deebisee maal jedhee arrabsu kana anaaf akka obboleessa tiruu wajjin nyaadhee dhugee buleen beekan. Shamara maaraa ta'u maal rakkatte naan jetti wallahi keessaan asii bara biddeena na ergitee na nyaachifte asii biddeena na ergitee maal rakkatte jettee biddeena ergitee na nyaachifte. Oromoon keenya maal jedha biddeena na ergitee jedheetti mannaani dhiisi summiitti maktee si nyaachifti nyaatin naan jedhe wallahi billahi argine waan biraatti fudhata jechuun namni keenya jaalalli bifa baay'eetti qoodama. Kanaaf jaalala tokko irratti ofirra raasina. Doktoriin ammana namanaan abbaa feete wajjin yoo siin kolfite taphatte bakka baay'eetti sargaan jira. Jaalala obbolummaa jetti isiinis akkasuma nan argaa. Utuma isiin immoo jenne siin jaalladha jette jaalalli inni siin naa ibsitu miidiyaa irratti akka isaa sanatti waan hin taaneef miira dhugaatii waan ta'eef kanaaf waan miidiyaa irraa fuutanii nutti hin maxxansinaa walitti hin maxxansinuu jecha namaa jala hin deemnu jechi namaa jecha namaati jechi keenyaaf gochi keenya gocha keenya akkasitti hubadhaa warri koomentii illee jechuun barbaada. Yaa wallahi deseera ni doktor immoo tarii wanti afuura baafachuu barbaada. Doktor wanti jettu jira tarii gara fuulduraatti namoota biraatiif illee barnoota ta'a gorsa ta'a jettee hordoftoota keetiif wanni dhaamtu namoonni akka keessanii wal jaallatu ni jira tarii jaalala gidduutti gaa hordoftoonni ofii waan namarraa eegaa kanaaf wanti jettu jiraati kanarraa kan hafe obboleettiin qorataa tokko immoo nu bukkeetti argamti siidhaaf carraa kenne.
دكتورين فورا بافتو عن كوركو قو أن براسل يامين قرصاو ستيكابي بكني Jamar ana fura baafachaan jira durumayyuu baay'ee waan dubbadhu qabu. Akkanatti immaan ta'u amma namni hordoftoota keetiifis yaada keenya irrattis yaada kennitu dhugaa jettanii sobdanii isaa ta'u waa isinirraa eegna. Miti qorata. Kan kiyyaaf fayyisaa nee gara keessaatti adeemu. Utuu isin dubbachuu dhiiftee natti tolaan dhiifama naa godhi maaster. Akkas taanaan maashaallah si dhageesseetti isatti duraan jette beektaa maal jette ummata kanatu beektaa kaameeraa xaragatee ta'an immoo isii ummata jala jiranu kana miti wallaahi naman baay'ee kakkabaju naman baay'ee maqaa kaasee himuu hin dandeenye kan jaalalli isaanii natti ulfaatu jechuun nama akkamiitiin wal bare nama guddaa nama goggorsan nama baay'een waan wal baree jiruu fi waan isaan na gorsan illee sii kenneera Hussein sii kenneera waan isaan na gorsan illee diiguun barbaadu waan na gorsan qabu kanaaf maali laartaa si kenneera na jettu maali laartaa gidduudhaan natti biqilata. Hussein nama jedhamu tokko jira si moodeetara naa kennee deebar. Okay, ani immoo ayitarii biqiltuu naa kenni jedhe haramu obboleettii kee naa kenneera haramu jedhe tanii biqiltuu obboleettii kee naa kenni jedhaa jiru moo jedhe tanii. Laa biqiltuu jedhee waame bara. Waamne ati waamne jarata akkas jedhaa ruuyyii fudhadhu sii kenneetti gabaasa. La. Komentii hiriyaa tokko innillee nama guddaa nama natti dhiyaatu nama na gorsu. Isatu moodeetara na gaafate ijoollee waan hin taane barreessanu tarii karaa qabsiisu natti fakkaata. Akkasii egaa arga doktor waan jenne obboleettii keenya irraa waan baay'ee eegna tarii isinillee wanti nu gogorsitu hin jiraata. Biqiltuu naa kenni horiidhaa jirtanu hiriyaa kootiin mari'adheetanii isinii kenna yookiin ammasitti garuu ammasitti fudhadhaa polos godhadhaa mana si jala galaa taap godhaa viidiyoo si sheer godhaa akkuma waan fudhattaniitti kan koo jedhaati waan godhamuu qabu waan tiiktookiin barbaadu hunda godhaa. Kan biraan immoo obboleessaa wajjin mari'annasi. Ati hojii kitaa maaster hojii kitaa shaarbiin kiyyaaf tisheertiin kee wala fakkaatu. Jechuun bakka tokko dhiisifata yoo jiran waliitanii. Amma inni si kennuufi bara soddaa barbaadaa bara inni. Okay, na akkas jedhaadhu moo? Yaadas jijjiiruu danda'a maal beekta dhiisu. Nama baay'eetu beektaa. Siluma wal fakkaatu jechuu jammara biraa mata isiniif fagoo. Jechuun tokko maal jedhaadhu beektaa lubbuun ishee raafte lubbuun ta'e waan jiranuufi. Wayyee yommuu firoo. Kanas ta'e sanas. Bunaa kennuuf jechuudha bakka dhiisnaaf jiraatan dhugaa jalli miidhamnaan maali. Yaa biqiltuurraa waan baay'ee waa gorsitu qorata akka nama hordoftoonni isheerraa waan baay'ee eeggatu ofii qofa dubbanne olilaalaan dubbatee beekaan yeroo callisu namni illee namatti qola. Jasti namoonni dubbachuu danda'anu ergaa bareedaa dabarsuu danda'anu bifa walalootiin miti amma bifuma ergaatiin hordoftoota keetiif keenyaaf waa bichuu jedhiiti. Ani wanni jedhu yoo jiraate gabaabseedhuma jechuudha. Waan argitan hunda hin amanina, waan dhageessan hundas hin fudhatina. Maaliif jennaan wanni calaqqisu marti yookiin wanni calaqqisu hundi warqii miti. Gabaabsee waan hunda fiigdu yoo ta'e, waan argitan hunda amantu, waan dhageessan hunda amantu yoo ta'e of cinqii keessa hirrina sammuu argatu jechuudha. Namni waan hunda jala fiigu, namni waan isan galchine keessa galu, namni waan isan ilaallanne laaqaa oolu. Jala seeni ummufuroo qorataa. Hedduu miidhama. Ummufuroodhaa maaliif fooloon deebistu? Jireenya keessan ofirratti xiyyeeffadhaa. Ummufuroodhaa maaliif fooloon deebistu? Soddaan fooloon deebisu didee. Ummufira olii.
Ummuu Firaa'uli tole siifan deebisa. Abshir. Annaa jechuudha walumaa galatti wanti jechuu barbaade master ummata kanatu miskiina dhugaa dubbachuuf Oromoon kun garaana nyaatu nin jaalladhalee gariin isaanii na jibbanillee gariin isaanii akkana jaallatan nin beekara caaliin isaanii. Kanaaf of ta'anii akka jiraatan dhaamaaf qubata akka namatti qabuun dura gaafa qubata akka namatti qaban quba afurtu namatti deebiti. So backgroundii namaan beektan waan taateef ilaalcha miidiyaa kanarra nama laaltaniin nama madaaluu yookiin eenyummaa namaa murteessuuf hin jarjarina. Namni kun nama gaarii namni kun nama badaa hin jedhina. Dhimma dhuunfaa waldhabdee nama dhuunfaa lama gidduutti ta'e yookiin nama sadii nama afur gidduutti ta'eef walitti hin bu'ina. Kaasatan ijoolleen Abu Mazraa dhugaan isin himaa isin tuquuf osoo hin taane isin yeroo baay'ee waan akkasiitiin miidhamtu.